خامت ويا وجهنا خسر تخطى بخوتو سربتو كوناتو استديو راغا سيباسا جيني أصلا أمة الرانتن كيشة خيجايتشو نيجي ما أعرف أكين الدلك كتس مدي دي مسن تكاور بيتن سنة خسرين منافي مجلاكا وإني أرجيتي في خا إرادرون فتني ديفتنيف دروماو أنا سرتين وإني أرجيتي إرادرون فتني يروسن هلا أشري باتورتن أرمو جولين في مسوت أرجي ستي كشتويته وما دخلت أبسنية شوداف جباتني واي خنا راسوتن مجلاكا وإن خينيان وقلت واي سني سنقلتان انتاتو بابا درك خيسا بابا دو أباتك السودان كابو نيفيف جينيا السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتي عاصو غريساري زي دوران درسه نمني غرتي مجاخنا فأكني غرتي ديتي ساتنا بايب ساتو غرودا فدينا خيتي ودون نم توسيتن دبدين ميديا نمني ميديا راون دسقوا نانا كياتي كمان سيكا بايچو مالي في angin dan doti kisah yang bahasa sponsor sita serba kulis in dalesa te wada galte ho donam dokste dubatin jechu segale namni nama tokko namni namun duro wada gale simale injiru hono me asafidani tokko fe masonna sri ruhun baratanan wada gale injiru simale jechu odo wannu kun agenda kun gurunduro namni mana kay banatte zai tani afu ka kan biran badde simale injiru saru wemna wallahi billahi injiru dolar dibala mabar wani sangal gara tokko dalagan yar Oramatin kejimina, famous on Nasirahun. One sangal dollar dibalam. Gafas Kekuda, Gafas Keko Hodira Julian, Manikan, Gafas Kekudira, Gafo Jet that Tenamo, Namni, Real Gabasa, Watakanuju. Sigalemi, Afan Indira, Watakanuju. Media Harati Amma to Dojenda Kundundro Turakaisa, at the Bachai Tero Dozeret to Namni, Erogasti and Tenamni, Dunjazereti, Dubacha to Techu, Ubanka Basumia Iranis. Gafa wada galte visi nam fadhi nam tokko dimale wada galte sigale of course Girisan asira deme kun dimma birat wara dimma du rakko bira dimma birat butu war badu de male sababni injiru mas bira rakonta ka bakasi rakons bira yirtu nagaryan ugane man sigale warri khale gafati aganda ndo kisha ka yabaden sirbas sitaba chisisa sivin dalaga artisto hundero tresher gorato faramfa ero tresher gorato azelan jiran azelan ture sigale يا أني تخا واني ده والجرسيس أبدي فدسين أني والجرسيس فركاي ساعتي بدي خاو مريالي نتلوه جرساني وان جتوا بدي بيتها نمني رو وان جورا وقف الربع كم فيني تايا نفسا يرو هجد داتين هنوجتن نما كي أقول تكفى يقولون ده يما نما كي أقول تكفى خراب برا أوفو تكفى ثان مرة كوني ساني ثان مرة رادد دبني لو ربي فكيسو كفر كيرسان فكيسو لا وري غرغار سفيتانيس وري غرغارو دنديسن خبيجالات لين عجله وجرا تن اكاونتي باتن لسنت مدغيسه نما خي ترغرغاري سنياتوس ان سنياتو خنما خيتتي غورنا مبراتين كتت بي كم مارته بكبرادته دبين سلكن عندو كان ستين غلاتن قبطو ويا خان نتجول ماري ولنجتي مده سخيسن كان دغيسه جالتوس جيبتوس قمت قمتي انا بس أنا ليك مسي فدوتس يروان ست في دم ودف ست اللي فكات أنجول ما نرجع تنرجع ليكس كسامي إنما مطلق ما خينيا هو جاب كبير علين وين ما نرنا قلتش وين ما نرنا قلت تكينيا بر ويون ما نتكيستان أما تميك أسرع أبو خاطر أرسل أكبر تنتخس هذا الجسد دي توقنا أكوام ملص كبر يبيعوا بيستي الله ملص نتوف بركز ما قلتني بر لا إله إلا الله محمد هنا كابرنا عنده قان سنتم هنتي والكتا هما تكسم بيخان أكو مخيتتي نما فولو قولي جلا يا غرسان غرجا غستي نمار دغاني بركنا مسرا موتما سول سين تو برغ يني يتوان اركبر دوغارب اكم نغا بيادا جرتا بماني دبيا سرا اسارتو غرو ياده كنچو دنداما دبيو اكاتا تدبت درس رفدو سنبودان جادا كنا تبل سخي يو خبجان نغوت دبيا سرا اساجر تو اني دبيا اساجر واي خنيا سو جرا سوا يا اخي شدل طام Segala ibsa ya kasi duraan illee amala alati haasoo girrisaa bakka kananiif duraanis bu'aati dandee oromummaa isaa akkasuma immoo jaalala isaa aartii akka inni dandeettiin isaa isa istinaafneef waan danda'uun si gargaarattee oduu nam tokko sin gaafatin
Fedhinnaa keetiin waa dagalteef si galee. Namni haga keessanuu miidiyaa irra bee waa takka namni dubbatee jiru irra fakkeessuudhaaf akka malee waa dagalteef. Hiika akka beeraata miidiyaa irraa dirtee argeera. Na dhibdee bara nun barra humma. Fitinmaa garree bara. Abbaan tokko gabbaatanii waa'ee kanarraan dubbatan. Yoo gargaaruu barbaadde qofa dubbadhu. Sa'aa sanitti ati feemaa sa'aa abbaan feemasoonni keessafu ol seentanii feemasoonni ka murtii guuta walola qabu. Bakka argate ka bara uumaa ajaa'ibaatiin laalee baraana guyyuu waan san keessatti ka zamaana walola qabu argadhee miti zamaana faawuluu ta'e naa tuqee miti ijoolleen argee. Namni biraa immoo isin maa hin galchu. Yoo argee akkanuma amala mashiiti nan beeka. Walirratti akkatti wal nyaachuun sun amala ishiiti nan beeka. Osoo waa gootanii fi silaarraan tana artistoota keessan hunda kaan kabajanii kaan bira dhaabbattan ture. Rakkoo duraa dhuunfaa walirraa qabdanii deemtanii viidiyoo walirratti waraabina. Keessaafuu wanni sitti himuu fadha inni eenyugaa Mu'aazii fi Murtuguuto rakkoo walirraa qabdanii piliis waa'ee dhimma kanaatti wal qabatee Mu'aaz ta'ee Murtuguuto illee viidiyoo takka walirratti waraabina. Isin hin barbaachisu bakka. Isin hin barbaadu. Walirraa isin fakkaattan dhimmi kunis isin hin galchu dhugaadhaan yaatan rabshaa walirraa qabdan saniif wal barbaaddan waan ta'eef wal kabajaa. Sani maal jette booda tokko kaasii wabi ijoollee waliin fichisiisaa jirtu. Ijoollee tam akkami naga qabdanii ibsaaf yeroo Kaan nagan qaba wallaahi wabi dhaggeeffatu akkaawuntii dachaa sarkaa qabaa. Akka jechaa si lolaa turte oduma nan si arguu yaaduma shanta malee taatu kaayifam. Risiitiin amantaa si kaayi. Kijiba takka dhiisi. Dafe. an daarektii kaa'uu hin danda'u re. Daratti kaa'uu hin danda'u. Yaa Ayyee. maali jennaan an akka yoo maallaqa takka isaa qabaadhe yoo kaa'u tura keessa malee an amma bari nuti bar waan xixiqqoon dhibba maalanni 5,000 gadi 10,000 gadi kun bar nu biratti uumaa miti garuu riyaala dhibba takka erguuf riyaala dhibba takka na barbaachisa kafalu waan ta'ani beektaa akkas taate. Kamaan. Okay, Namni si ergu meeqan si ergani beektaa? bilbila sirratti argaa kaardu malee taatu arguu hin dandeessan. Kuma takkaan erguu hin danda'u kuma takkaan namaan na erga malee. Ayyee. Maal jette mee yaada kanatti? Amma bari nuti dachaas nuti bari waa'ee gargaarsa fi gargaaramuu oolu osoo hin ta'ini nama dila saniin ol naqatanii bakka takkaa gartee dhimma isin irraa dubbachuun barbaachisuu fi kan dubbachuun hin barbaachifne maaliif akkasitti nama dila saniitti waccanii maa xiqqeessitanidha malee ta gargaarsaa bara odoo isin hin dubbatin duraa'uu bar nama hedduutu bar nin gargaara jeetu haroora qabatee jira. Ayyee. Sun dhimmi keessan dhimma biraati bar dhimma gargaarsatii miti bar isin mucaa bari akka inni hin gargaaramne irratti dalaydanii bar isin way gargaaruudha akkas gootanii Akka inni isaan sagalee taane beeban nuti. akka inni gargaaramne irratti dalee. Akka inni irratti hin gargaaramne dalee. Egaa isin warri guyyaa mana keessaa haase hattuudha namni hattuu ni gargaara. Dhagaye hattuudha waan akkasiitu waan akkasii sani gaa wanni sagalee taaniif jechuu barbaadeeti malee amma kuttee wanni hundi zamaanullee dhiifama gaafate isinillee duuba deebitanii kuttee jirti wanni kutte. Maaliif nama wabii dhaggeeffatu. Har'a maaliif namni mana irraa banatuun barbaachisa reedha waa'ee kanarraa. Namni gaati ijoolleen gaa Ijoolleen baan. Haawolii ma zamaanoo Waa'ee kaleetuun dubbanne waa'ee biraatiifuu sagalee nuu ta'a jennee dadhabne. Waa'ee dira dhawaa keessatti nama dhume mucaa wanni ta'e gabbaanii tokko irraan dubbanne feemasuun asirraa kun. Wannittis ni beekta karaa wanni kanatti machaaratti milishaan nama 5 ajjeefte namni irraa gubbate hin jiru feemasuun asirraa kun maa iyye maaliif kun gabbaanii dubbatin? amma gaa namoonni akka feemtoonni walakkaan tokko biyya jira amma waan kanaan wal qabatee haasa'u biyya jira amma tana warri waan kanarra haasa'e kun namni biyya jiru ni sodaataree irraan dubbatu ni beekta milishaan dhuftee afaan keessa dhiitti. Sani rakkoon. No. Walitti kijibuun gaarii miti xiqqoollee taatu sagalee walii ta'uun akkuma mootummaa fakkeessutti illee taatu akkuma mootummaa dhaadutti illee taatu mootummaan keenya waan akkanaa kana seeratti oolchuu qaba jedhanii dubbachuu danda'u qaban. Siigalee kijibuun gaarii miti. Kijibuun gaarii miti. Feemasoota keessaa warri kaayiroo amma ati amma dhugaata kasii qabannu amma ati
Feemasoonni kaayiroo jirtan. Ati amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni sirrii ka Oromoo miidiyaa kanarraa qabatu si ammaan tana ka jechuudha. Dhuguma Oromummaa gartee Oromoo. Lakki boru amma boru naa rabsitanii waan namni tokko keessini. Sinan rabsu nuree ati gize namni sibira taa'ee sitti mi fura dure. No natti sinimina. Wallahi amma namni sirrii. Ol qabaa. Namni sirrii wallahi ka yeroo nama dhukkubsatusi amma si agarri jira waan dhugaa jirtu reetu na waan ijaan argu jiru namni hundi giiftiifi. Waa takka beekta. Amma waa'ee gargaarsa dachaas kanatti mee namni ibsaa turuu gabbee waa qabatee namni tokko ragaa fiti meetime. Namni tokko fakkeenya anaa keessa kiyyaa baasee ibsaan dirqamaan namni dirqamaan fidii jedhan jiru dhageeffadhu. Fakkeenyaaf akkuma keetitti dalaga nama akkuma keetitti biyya biraa keessatti biyya namaa Israa'el biyya biraa Awurooppaa illee jiraatu. Anaatiitu sirba ispoonsar siitaa yoo kophaa isaa fedhii isaatiin mee feemas Oromoon nama laafeen qabdu akka argeettu. Siigalee miti namni tokko gabbee anaatu kiisha kiyyaa sirba tokko janaas daleessaa jee namni tokko gabbee dubbatanii jira. Ibsaan nama kuma meeqarratti anaatu waada galeef siigalee waada siifiin guutaa jee anaata artistoota illee warra istiidiyoo qabullee isaan dubbise jee asirra waada galeef. Akkasimi tokkoffaa kunu hamilee mucaa sanii godhuudha. Akkasuma immoo aartuma Oromootu mucaa sana akka mileen isaa cabnee godhee jira jechuudha. Siigalee. Ibsuma kanaa hore wanta naamu sababa inni amma kalee argatti achitti mana seera wal qaban jedhanii dubbii tanaa ibsaa dalagee warra hundaa jiran garreesse nagarree miidiyaa irratti hojimaan fayyadamu jira miidiyaa kana. Laa ibsaan yeruma sanuu amma dhugaa rabbii dubbachuu ibsaan yeruma sanuu oduma inni dhaabbadhaa laa bakka tanatti osuma inni joobari zamaanoti dubbii farroo godhee qochiiseera zamaanoo fi nasara. Warri nuti jala teenyatuma namni ni beekaa namni kun hundi dhugaa ni beeka namni jala taa'u kun hundi nama akka keenyati. Namni beena uma biitaa gariin isaan dalagamtee tan jala dhaqii koomentii dubbisii fi hawaasuma tokko kaa. Faisal jala jiraate mee naa dabu. Ibsaa manni kee kun seetingiin isaa akka apdeet ta'uu barbaada si muutii isaa namatti mul'atu warra eeggattu. Wal godhu Faisal. Ana Khadiri na beekte mi ibsaa. Yaa Khadir Faisal eesseera. Faisal itti dawalee amma fiduun hin danda'a. Baay'ee ati galatoomi. Maaliif positive energy qabattee deemtaa isiniin hordofaa ture namni nama ni dogongorsa baay'ee. Maaliif qulqullummaa keetiif hoggaa ati saba keetiif waan gaarii dalaguu feetes namni nama burjaajeessa. Of course. Tokko maaliif qulqullummaa nama fakkeenyaaf mucaa kana ani dachaasiis ta'ee naasiris qaama kiyyaa adda kaayyoo Oromootiif imallee adda wal qooduu hin qabnu rakkoon hundinuu rakkoo teenya rakkoo keessaan silaa mari'annee dirqama nukkannitanii manguddummaas waan kana kilos godhuu dandeenyu namni waan arkee oowwisee ajandaa godhu namuma gartee uummata keenya burjaajeessee karooraa fi sagantaa biraa hawaasa keenyaaf uumu. Hundinuu abbaa qabdi. Silaa artiistootaa fi ogeeyyotaatitu wanta kana siistamaa fi chaalenjii amma dura keessa dabarreerraa waan kana manguddummaas tahee maal nutti kennitanii silaa nutti fixuu dandeenya ture. Garuu dhugaadha fiildii keenyaa miti sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamuu jirra malee itiksii hin baranne. Fakkeenyaaf namni hijaaba biraa waliin bahuu danda'a nuti qulqullummaa keenyaaf imala qabnaa. Uummata keenya jaalala cimsinee tokkummaa akkasi kaayyoon keenya. Rakkoo jirtu furuudhaaf nama ogeessaa fi nama ogummaa aartii keessa tureetu rakkoo tana baaksteejiin sooshaal miidiyaa bira osoo hin geenye